Ajajaan duraanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa obbo Sanyii Nagaasaa qondaalota woboo ajjeesuuf qaama mootummaa waliin osoo mari'atu waan irra gahameef hoggansa irraa kaafamuu dhaabichi beeksise. Tibban obbo Sanyii Nagaasaa hoggansa Marroo Dirribaa akka hin fudhannee fi dhaabicha keessa seerummaan hammaachuu miidiyaaleef ibsee ture. Ajajaa olaanaa waraanichaa Marroo Dirribaa fi Sanyii Nagaasaa gidduu dhibdeen jiraachuunis himamaa ture. Obbo Sanyii Nagaasaa ABO woboo dhaaba nam-tokkee seeraa feera hin qabne jechuun qaama kana waliin qabsoo geggeessuu akka dhaabeebseera. Adoolessa 2021 kora wayii kora tolfanne keessatti yeroo gabaabduudhaaf aga kora sabaa tolchinee hoogganni ammaa fakkaa ajaja olaanaatti haa deemu kan jedhutu ture. Kunillee nu deemsisutti hin turre. Deemsa sana keessatti garuu kufaatii malee deemsa deemni karaa qaxxaamuruu hin dandeenye jechuudha. Danqaa sana hundumtiyyuu kan ittiin nu mudatee ajaja olaanaa ABO woboo jedhee kan muudame suni heerri dhaabaa dhabamee seerri dhabamee heerrisisumaa dhaabisisumaa. Amma rakkoo guddaan ABO woboo keessa jiru heera hin qabu, seera hin qabu, seera ittiin bulmaataa hin qabu. Seerris nama tokko, heerris nama tokko, dhaabis namuma tokko. Yeroo ammaa ajajaa woboo zoonii giddugaleessaa kataan obbo Abdii Dhugaa dhimma kanarratti gaafatamanii akkas jedhan. Dhaggeeffattoota keenyaa sagaleen qulqullina waan hin qabneef yaada isaanii haala kanaan dhiyeessuu filanneerra. Sanyiin nyaaphaa waliin dhaabbatee argame. Faallaa dhaaba kanaa hojjechaa jiraachuusaa argamnaan hooggantoota kaan waliin mari'annee balleessaa isaaf akka itti gaafatamu walii galle. Yoo fedha dhuunfaa barbaachisa ta'e malee waan dhaaba keessaa karuma nagaa mari'annee hiikaa turre. Amma sanyii waan mudate hubachuu hin dandeenye. Garuu faallaa jaarmiyaa keenyaa dhaabatee argame. Jaarsanyii diina waliin akka hojjetaa ture bira geenye. Erga diina waliin hojjechuu isaa baramee akka dambii dhaabaatti isa quunnamuu waan hin eeyyamamneef isa quunnamee hin beeku. Nuyi akka zoonii giddugaleessaatti akka heeraa fi dambii ABO'tti massakamuun lolatti jira. Kaan maaltu akka ta'aa jiru odeeffannoo hin qabu. Tajaajilli bilbilaa fi intarneetii waan adda citeef ibsa sanyiin kenna jedhu hin argine waan ta'eef yaada kennuuf na rakkisa. Hoggansi ABO biyya alaa ture bara 2018 yeroo gara biyyaa deebi'u waraanni bilisummaa Oromoo hoggansa mataa isaa filachuu ibsuun hoggansa Finfinnee jirurraa ifatti adda bahuu beeksise. Ittaan sun bara 2021 hoggansa waloo filate. Walgahii kanarratti argamuun kanneen hoggansatti filaman keessaa tokko Sanyii Nagaasaati. Kora kanarratti hirmaachuu ka ibse Sanyiin sodaachifamee akka hirmaate kaasuun seerrii fi heerri dhaabaa marroodha jechuun komate. Ajaja olaanaa jedhamee kadhammaa mataa dhaabichaa ta'ee dhaabicha dura deemu suni hin dhaadataa tarii qabsoon kun waa taate gara biraatti ergitee maal taate ka jedhu sanaan ganama kanaaf akka malee obsuutu ture dhiisutu ture. Bona darbee caasaa wayii tolfannaa maqaa jedhuun akka caasaa wayii tolfachuu goone miseensa akka koree hojii raawwachiiftuu aga tokko miseensota akka gumii sabaasii koree seeraaf to'annuusi. Ajaja olaanaa kana ni gaafattaa yookaan ni dubbatta yoo taate kasee eeggatu du'aa. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa sodaadhumarraan kan kaane tole haa ta'u jennee bira dabarree jechuudha. Nama kana akkaataan fi karaa natti ittiin gaafatu seera ittiin gaafatu hin jiru waan taateef callifte taa'uu callaadha jechuudha. Dhaaba akka kana dhaaba nam-tokkee faana socho'uu hin dandeenyu maqaa jedhuun ibsa baafnee. Komii Sanyii Nagaasaa waraana bilisummaa Oromoo irratti dhiyeessee turee fi wal dhabdeen mudate maal akka ta'e adda baasuuf gorsaa ajajaa olaanaa ABO woboo kataan obbo Jireenyaa Guddataa gaafanne yeroo ajajni filamu Sanyiin komii homaatu akka hin dhageessifne kaasuun ajajaa zoonii giddugalaa irraa kaafamuun damee tikaarratti ramadamee akka ture BBC'tti himan. Kanarrattis waraabbiin sagalee qulqullina waan hin qabneef yaada isaanii bifa kanaan dhiyeessuu filanneerra. Marroon qofaa rakkataa waan tureef hooggansa waloo namoonni hedduu keessatti hirmaatan ijaaruuf mariidhaan irratti walii galame. Kanaaf erga marii nagaa Taanzaaniyaatti mootummaa waliin gaggeessine booda Marroon dirree lixaatti deebi'uuf osoo karaarra jiru walgahii gaggeessuudhaan dirree irraa miseensonni 57 filamuun damee adda addaatti ramadaman. Marroo Dirribaa ajajaa olaanaa obbo Gammachuu Abbooyyee itti aanaa ajajaa olaanaa ta'uun yoo filaman namoonni 7 immoo miseensa koree hojii raawwachiiftuu ta'uun filaman. Marii kana irratti kan hirmaate obbo Sanyii Nagaasaa itti gaafatamaa damee tikaa ABO woboo Oromiyaa ta'uun ramadame. Ajajaa duraanii woboo zoonii giddugaleessaa kataan obbo Sanyii Nagaasaa itti gaafatamummaa irraa erga kaafamanii bubbuluu fi sababni kaafamuu isaanii ammoo mootummaa wajjin qunnamtii tolfachuun qondaalota woboo ajjeesuuf yeroo mari'atu ragaan sagalee waraabamee akka jiru himu obbo Jireenyaan. Erga hoogganaa damee tikaa ABO woboo ta'uun ramadamee faallaa dhaaba keenyaa dhaabatee argame. Qondaalota ABO woboo ajjeesisuu fi osoo qaama biraa waliin shiraxatu sagaleen waraabamee bahe. Qaruxeen ABO woboo sagalee Sanyiin nama Kanaadaa jiru tokko waliin osoo dubbatu waraabame argate. Kanaaf qondaalota ABO woboo ajjeesisuu fi hojjechaa jiraachuun isaanii sagalee bahe irraa waan mirkanaa'eef dabalataanis ajaja fudhachuu diduun waan tureef akka hooggansaa fi miseensummaa irraa dhorkaman murtaa'e. Sanyiin ammoo giddugaleessaa birgeedii hoogganaa kan ture Waaqoo Sharkiitti warra gurguddaa irratti kiyyeeffadhaa dhabamsiisaa. Uummatas ta'u fayyadamaa dabballicha sana dhabamsiisaa osoo jedhutu dhaga'ama. Kana hordofee ajajaan ABO woboo koree hojii raawwachiiftuu fi kaan waliin mari'achuun murtii dabarse.
Yoo miseensa ABO ta'anii itti fufuu barbaadan ajajaa zoonii giddugaleessaa Abdii Dhugaatti akka gabaasanii fi hidhannoo isaanii hiikkataniif guyyaan 5 kennameef. Isaan kanas hin fudhanne. Akkuma sanyiinuu jedhe ABO bakka hin bu'an. Tarkaanfiin barbaachisu akkaataa dambii jaarmichaan akka fudhatamuuf murtiin darbe. Ergasiis mootummaan miidiyaaf haala anjessee fi akka dubbatan godhan. Kun mootummaa waliin hojjechuu isaaf ragaadha. Dhaggeeffattoota keenya odeessa keenya jalqabaan haleellaa Israa'eliif Hezbollaa gara waraana hamaatti geeddaramee jiru irratti dhimmoota gidduu kana raawwatamaa turanii fi ammas raawwatamaa jiran isin biraan geenya. Israa'el haleellaa seenaa keessatti hamaadha jedhamee humna guutuun ka'ee galte jimaata darbe wayita ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu kora waliigalaa UN irratti waraana itti fufuuf dhaadataniiti. Hangaan Israa'el kun galgaluma sana biyyatti deebi'uun humnoonni isaanii akka gara Libaanos qiyyaafatan ajaja dabarsan. Haleellaa qilleensaan kibba Libaanos handaara magaalaa Beeruut irratti raawwatteen Israa'el ajajaa olaanaa Hezbollaa bara 1992 irraa eegaluun garee kana cimsanii hoogganaa yoonaan ga'an Sheek Hasan Nasrallaa dabalatee aangawoota olaanoo garichaa fi lammiilee nagaa hedduu ajjeeste. Erga bara 2006 waraanni akkasii Hezbollaa Libaanos keessa maadheffatee fi Israa'el gidduutti raawwatee hin beeku. Erga waraanni Gaazaa onkoloolessa bara 2023 eegalee dhibdeen Israa'eliif Hezbollaas akka haaraatti hammaatee ka ture yoo ta'u biyyoonni addunyaa haalli kun Israa'elii fi Libaanos waraana guutuutti seensisuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsaa turan. Yaaddoon kun hin hafne ammas Israa'el humna qilleensaaf lafoon haga giddugala Libaanositti imaluun haleellaa raawwachuu eegalteetti. Diinota kiyya jettee ka ibsitu Israa'el Hamaas, Hezbollaa, Huutii, Yamanii fi Iraan irratti xiyyeeffachuun haleellaa geggeessaa jirti. Kun ammoo waraana baha giddugaleessaa ammeessa. Libaanos keessatti michuu Iraan isa cimaa jedhamuun ka beekamu Hasan Nasrallaa ajjeefamuu hordofee dhiphinni baha giddugaleessaa hammaateera. Iraan dabalatee michoonni Arabaa akkaataa eegameen tarkaanfii fudhachuu baatanis sodaa guddaan uumameera. Ammoo Iraan gochi gara jabinaa Israa'el raawwatte kun osoo deebii hin argatin gonkumaa hin hafu jechuun dhaadatteetti. Hezbollaanis waraana kana cimsee akka itti fufu karaa hoogganaa itti aanaa isaa ibseera. Garuu carraan Gaazaa lammiilee Libaanosis mudachuu eegaleera. Humnoonni Israa'el haleellaa kibba Libaanos irraa gara giddugala magaalaa Beeruutitti harka isaanii diriirsaniiru. Uummanni nagaa kana keessatti gara malee gaaga'amaa jira. Lammiileen Itiyoophiyaa Libaanos jiraatan rifannaa guddaa keessa jirra jedhu. Haadha mucaa ji'a 4 kataatee mucaa ishee qofa qabattee kibba Libaanos irraa akka baqatte himte. እኔ ናባጤ የነበርኩኝ ቅዳሜ ነው ወጣን እስካሁን ቤሩት ላይ ነን Ani nabaadiin ture. Gaafa sanbataa baanee amma Beeruut jirra. Mana keenya fuulduratti haleellaan gaggeeffame foddaan faa caccabee naasuudhaan homaa osoo hin qabatin uffata halkanii qofa uffadheen bahe. Uffata jijjiirratanillee osoo hin fudhatin baane. Mucaa ji'a 4 qaba. Ishee rarraaseen fuudhee bahe. Amma nama bira buufannee jirra. Mana hiriyaa abbaa manaa kiyyaa buufannee jirra. Haalli jiru hammaataa dhufeera. Mana kireeffannas jennee manni hin jiru. Namoonni hedduu karaarra ciisaa jiru. Waggaa 20 Libaanos keessa ka jiraatte dubartiin biraan dhukkubsattee waan jirtuuf baqachuu dadhabdee kophaa ishee mana keessatti haftee akka jirtu BBCtti himteetti. ደቡብ ሊባኖስ ነው ሳይዳ ነው የምኖረው። ህመምተኛ ነኝ። ብዙ መድኃኒቶች ወስዳለሁ። ኪበ ሊባኖስ ሳይዳን ጅራዳ አኒ dhukkubsattuudha. Qoricha hedduun fudhadha. Mana kireeffadheen jiraadhan ture. Hiriyoonni koos darbee na gargaaru turan. Anis yeroo tokko hojii salphaan hojjedheen isaan jiraadhan ture. Amma garuu wanti hunduu cufamee taa'een jira. Humtuu hin jiru. Sodaadhaan guutamnee jirra. Gara biyyaas galuu hin dandeenye. Ani nama wallooti. Maatiin koos waraanaan baay'ee na jalaa miidhamaniiru. Bakka hundattuu haalli jiru rakkisaadha. Amma yeroo haleellaan gaggeeffamutti lafatu socho'a. Jireenya yaaddoo jiraataa jirra. Torbanoota lamaan kana keessatti Libaanos keessatti namoonni 1,000 caalan haleellaa Israa'eliin yoo ajjeefaman miliyoonatti kasiqan qe'ee isaanii gadhiisanii baqachaa jiru. Dhaabbati fayyaa addunyaa sababa buqqaatii kanaan dhibeewwan daddarboon hammaachuu akka danda'u yaaddoo qabu ibseera. Israa'el kibba Libaanos keessaa Hezbollaa qulqulleessuuf yaada jedhuun namoonni akka naannawa sana gadhiisanii baqatan akeekkachiisteetti. Ammoo gara giddugala biyyattiittis socho'aa waan jirtuuf lakkoofsi namoota buqqaanii akkaan dabala sodaan jedhu jira. Humnoota Israa'elis ta'ee Hezbollaan waraana lafoon akka wal dura dhaabbatan dhaadataa jiru. Biyyoonni lameen haala kanaan waraana guutuutti seenuu akka hin qabnee fi yoo waan kana raawwatan baha giddugaleessaafis ta'ee guutuu addunyaa balaa hamaa ta'u US dabalatee biyyoonni addunyaa hedduun akeekkachiisaa jiru. Oromiyaa seentee cabsitee shawaa roobii haa ta'u bakka adda addaa ta'u shawaa keessa bakka hedduu fudhatteetiin jirti. Naannoo hedduu fudhatteetiin jirti. Aanaa tokko isumaayyuu uf jala galfatteetiin jirti. Fannoon hedduu yeroo ammaa kanaan bashannantee gartee Oromiyaa keessaa akka feete ta'aatiin jirti jechuudha.
Mootummaan kana dhahee nurraa deebisuu danda'eet hin jiru. Akka jiruun booji'aatiin jira ammas. Fannoon hidhattee guutuun guututti waraana mootummaatu booji'uu eegalte. Kanaafuu waraanni mootummaa kan ijoollee Oromoo gartee torban takkaaf yookaan ji'a takkaaf leenjifamee achi oofamu kuni muuxannoo waraanaa waan hin qabneef akkuma jirtuun booji'amtee qabamti jechuudha. ABO'n warra waraana keessa gaddalatee gagguddatee naaxummaa waraanaa, siltii waraanaa, tooftaa waraanaa, beekumsa waraanaa akka hunda itti qabu faannoo takka dhahee nurraa achi deebisuu dadhabee ABO'n maaliif faannoo tanaa dhahee achi nurraa deebisu? Haga walitti garagaltee dubbii nyaattu, hanga walitti gartee hangaawoti Oromoo jaalsanyii fi sanyii fi marroon walitti garagaltee haga wal loltu yookaan haga wal dhabdu maaliif tanaayyuu achi nurraa faccisuu dadhabdi? Maaliif kabajaa ofitti goosisuu dadhabdi? Diinni achiinutti seenaatiin jiru, daanni achiinuu cabsaatiin jiru, achiin maaliif nurraa dhaheeftee deebisuu dadhabdi jechuudha. ABO'n mootummaa qofaa miti kan itti xiyyeeffatuu qabdu. Yeroo ammaa kanatti mootummaa callaa miti kan itti xiyyeeffatuu qabdus diina isiillee ofirraa beekuu qabdi. Amarti sun ABO yoo agarte hedduu dhugaa dubbachuu fi dhiiga dhuguu feeti. Akkasuma isinillee gisee isii agartan silaa dhiiga dhuguu feetan. Kanaafuu maaliif kabajaa teessanii isin eeganne? Maaliif ofirraa deebisne? Maaliif diina keessan hin dhoowwanne ofirraa? Yeroo ammaa kana ABO'n hedduu babal'inaan naannoo adda addaa keessatti Oromiyaa keessatti argama. Daangaa adda addaa keessatti hedduu argama. Kanaafuu humna waraana finxaaliyyaa Amaaraa faannoo finjee of yaamu ka daangaa Oromiyaa cabsee seenee uummata keenya gubaa jiru, saamaatiin jiru, ka qalaatiin jiru, uummata keenya ajjeesaatiin jiru akkamitti haaloo bahuu dadhabdee ABO'n yeroo ammaa kana keessa naannoo takka keessa hojjiteetti. ABO'n shanee wanni keessa ni jirti jechuudha. Shawaa keessa ni jirti. Shawaa Roobii akkasuma shawaa naannoo adda addaa keessatti argamti. Wallagga keessatti akkasuma argamti. Akkasuma Walloo keessattis argamti. Maaliif warra kana nurraa cafaqanii deebisuu dadhabannee ABO'n mootummaa qofaa miti kan itti xiyyeeffatuu qaban dhugaadha. Mootummaanis isinirra duula gama kaan isaanillee gartee akkas. Haa jennuuti garuu uummata kana ofirraa deebisuun dirqama keessa waan daangaa keessan cabse Oromiyaa keessatti kabajaa ofitti godhuun keessan dirqama isinitti ta'a jechuudha. Isin warra hidhateetiin socho'aatiin jiru, warra hidhatee midhannoo guutuudhaan socho'aatiin jiru, beelaan socho'aa, dheebuun socho'aa, isin haqaan socho'uu jirtan. Haa ta'u garuu haqa keessanillee dhabdan, waan biraa dhabdanii